Harkafune hordoftoota fi daawwattoota Aannolee Global Media nagaa rabbii bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jecha tamsaasni keenya rakkoo teeknikaatiin baay'ee tokkoof adda cite amma toora irratti deebi'ee jira. Qophii har'aatiinis oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu har'aa kan isinitti himu Tolchaa Hussein. Lammiileen Oromoo torbaan tokko dura biyya Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti simannaa gooticha Oromoo Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu fi hojjettoota isaa waliin jiraniif sagantaa simannaa taasifame irratti argamuuf osoo deeman shira diinatiin qabamanii mana hidhaa Shumeesii keessatti dararamaa jiraachuu maddeen keenyaa biyya Suudi Arabiyaa AJM'tti himanii jiru. Shira kanaan namoonni gara 200tti tilmaamaman kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa kan qaamaan madaa'ee fi kan lubbuun darbe akka jiru namoota qabamanii mana hidhaa jiran jidduu AJM'tti himanii jiru. Reebicha Oromoota kanneen irra gaheen warroonni miidhamanii fi kan lubbuun darbes battaluma sanitti fuudhamanii gara mana yaalaa geeffamuu kan nu himan hidhamtoonni kunniin namni tokko lubbuun darbuu malee qabatamatti eenyummaan isaa nuuf hin ifoofne battaluma du'etti walitti qabanii gara hospitaalaa geessan jedhame. Imbaasiin Itoophiyaa Suudi Arabiyaa jiruu fi qoonsilaan imbaasii Itoophiyaa Jidda jirus waa'ee namoota hidhamanii suduudhaan hordofaa akka hin jirre, lammiileen qaama miidhamanii lubbuu dhabanis hospitaalatti to'ataa akka hin jirre namoota hidhaman jidduu dabaluun AJM'tti himanii jiru. Gama biraatiin lammiilee shira diinatiin qabamanii mana hidhaa Shumeesii Jiddaa keessatti dararamaa jiraniif kallattii garaagaraatiin deeggarsi walitti qabamaa kan jiru yoo ta'u, deeggarsi funaanamaa jiru kun yaamicha birmannaa hidhamtootni kunniin Oromoof dhiyeessan awwaachuuf akka ta'ee fi namni hundi birmannaa kanarraa akka qooda fudhatu Oromoo hundatti labsameedha. Dabalataanis sagantaan deeggarsa lammiilee kanaaf taasifamu hagayya 30 magaalaa Jiddaa qoonsilaa imbaasii Jiddaa galma koominiitiitti galgala keessaa sa'a 1 magriiba irratti akka gaggeeffamu qondositoonni sagantichaa AJM'tti himanii jiru. Roodmaappiin barnoota haaraan amma bahe kan olaantummaa Habashaa leellisu waan ta'eef abdii uummanni biyyattii mootummaa jijjiiramaa kanarraa qabu dukkaneessuun mormii akka irratti kaasisus taasise. Waa'ee roodmaappii barnoota haaraan dhiyeenya kana bahe mormii cimaa kaasuun ajandaa torbaan kanaa tahee sadarkaa hayyootaatiin qeeqa jabaa mootummaa irratti kaasaa turuunis ni yaadatama. Roodmaappiin kun mootummaa federaalaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, gosni afaan Amaaraa kutaa tokkorraa kaasee akka barsiifamu kan akeekuu fi seenaa sabootaa fi sablammoota biyya sanii duuchuun olaantummaa warra Habashaa keessaa kan saba Amaaraa kan leellisu akka tahe hayyoonni hedduun kaasuun mormii mootummaa irratti godhaa turaniiru. Roodmaappiin mootummaa federaalaatiin bahe kan seera biyyattii faallisu waan ta'eef hin fudhannu warra jedhan keessaa naannoon Tigraay fi naannoon Oromiyaa adda durummaan eeramu. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimmi afaan Oromoo dhimma mariif dhiyaatu miti. Afaan Oromoo afaan aarsaa wareegamtootaatiin as ga'e kunuunsinee guddisna, tarkaanfilee afaan Oromoo laamsheessuuf fudhataman guutuun ni morminas jedhan. Pireezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon afaan Amaaraa kutaa tokkorraa barsiisuu miti, kutaa 5 irraayyuu hin barsiifnu, kana booda afaan Amaaraa kutaa 7 irraa eegallee barsiifna. Gochi afaan Amaaraa nurratti fe'uuf taasifamu waggoottan dhibban darban raawwateera, kana booda olaantummaaf of tuultotaa hin keessummeessinus jedhan. Mootummaan federaalaa gama isaatiin mormii jabaa itti ka'e kana jalaa miliquuf roodmaappiin barnootaa fi leenjiin haaraan sirna federaalaa kan hin tuqne ta'uu fi barumsi kutaa 1 hanga 8 afaan dhalootaatiin akka kennamuuf akka eeyyamu ministeerri barnootaa ibsaa dabalataa guyyaa kaleessaa kenneen beeksise. Ministeerri barnootaa Dr. Xilaayee Geetee akka jedhanitti manneen barnootaa hundatti barumsi idilee duraa yoo xiqqaate waggaa tokkoof akka kennamu dirqisiisuunsaa roodmaappicha adda taasisa. Roodmaappichi akaakuuwwan barnootaa ji'oogiraafii, seenaa, beekumsa biyya keessaatiin kan mil'atamanidhas jedhan. Roodmaappichi barumsi kutaa 1 hanga 8 jiru afaan dhalootaatiin akka kennamu kan eeyyamu yoo ta'u, afaan Amaaraa akka akaakuu barnoota tokkootti akka kennamuuf yaadamus kan naannoleedhaan kan murtaa'u ta'us ministeerri deetaan barnootaa Dr. Waajjirri barnootaa bulchiinsa magaalaa Asallaa manneen barnoota dhuunfaa bara 2012tti afaan Oromootiin barsiisuu hin dandeenye tarkaanfii hayyama hojii irraa kaasuu akka fudhatamu beeksise. Obbo Tasfaayee Habtee bulchiinsi biiroo waajjiraa akka jedhanitti magaalaa Asallaatti manneen barnoota dhuunfaa sadarkaa tokkoffaa 23 jiran keessaa 11 qofti, manneen barumsaa oolmaa daa'immanii 31 keessaa 19 qofti afaan Oromootiin kan barsiisan yoo ta'u, mana barumsa sadarkaa lammaffaa 4 akkasuma jedhaniiru. Manneen barnoota dhuunfaa sababa adda addaa dhiheessuun afaan Oromoon barsiisuu didan bara barnoota 2012tti hayyamni hojii akka irraa mulqamu hubachiifneerra jedhan. Kanaafuu bara barnoota itti aanu keessatti manneen barnoota magaalichaa keessa jiran hundattuu
Barnoonni afaan Oromootiinis akka kennamu qophii xumurreerra waan ta'eef manneen barnootaa kana hojiirra hin oolchine uummatni hordofee eeroo akka kennus dhaamaniiru. Manneen barnoota kana hojiirra oolchuu diduun itti fufuu barbaadan waajjirri keenya qaama dhimmi ilaalu waliin qindaa'uun tarkaanfii eeyyama hojii irraa deebisuu fulbaana irraa kan hojiirra oolu ta'uu cimsinee beeksifnas jedhaniiru. Dabalataanis qulqullina barnootaa eeguuf manneen barnoota 7 of eeggannoon kan kennameef yoo ta'u manni barnoota tokko immoo guutumatti cufameera jechuun manneen barnoota of eeggannoon akka haala istaandaardii ta'een of sirreessan kennameef kunniin yoo of sirreessuu baatan uummataaf kan ibsinu ta'us jedhaniiru. Godina Baalee aanaa Gaafraa ganda Amaallamaatti abbootiin qabeenyaa argaman lafa qaban irraa parsantii 10 muruun dargaggoota waldaa 10 ta'an kan miseensota 106 qabuuf laftii hektaara 32 dargaggoota hojii dhabeeyyiif dabarfamee kennamu waajjirri kominikeeshinii godina Baalee beeksise. Hojiin kun dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an hojii akka uummataniif gumaacha ol aanaa waan qabuuf iddoo biraattis babal'achuun kan qabudhas jedhame. Qaqqabamni tajaajila fayyaa biyyattii waggoottan 3 darbanitti fooyya'eera jedhame. Ministeerri Fayyaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa fi dhaabbileen tumsa qorannaan qaqqabama fayyaa irratti gaggeessan kaleessa ifoome. Kaayyoon qorannichaa qaqqabama tajaajila fayyaa hawaasaa beekuu fi gamaaggamuun kan dandeessu ta'us ibsameera. Qorannichis karoora maatii hordofii da'umsaa talaallii dhiyeessii nyaata daa'immanii fi harmaa hoosisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ministeera fayyaa Dr. Amir Amaan ibsaniiru. Karoorri maatii bara 2018 dhibbantaa 31 irra ture gara dhibbantaa 41tti hawwan dhaabbilee fayyaatti da'an ammoo gara dhibbantaa 50tti fooyya'uu ibsaniiru. Mootummaan Kanaadaa filannoo Itoophiyaa bara dhufu adeemsiftuuf deeggarsa mallaqaa taasifte. Ministeerri dhimma alaa Kanaadaa Kiristiyaa Fiirlaan guyyaa kaleessaa akka beeksanitti mootummaan Kanaadaa filannoo Itoophiyaa adeemsiftuuf deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 1 taasisa jedhaniiru. Bosonni guddaan addunyaa kanaa Amaazoon ibiddaan gubachaa jiraachuu erga eegalee bubbulee jira. Somba addunyaa keenyaa jedhamuun kan beekamu bosonni Amaazoon oksijiinii addunyaan keenya barbaaddu dhibbantaa 20 maddisiisuun beekama. Bosonni kun dhibbantaan 60 ol Biraazil keessatti kan argamu yoo ta'u dhibbantaan 40 ammoo biyyoota Ameerikaa kibbaa 8 keessatti argama. Lafa iskeer maayilii biliyoona 2.1 ol uwwisee kan argamu bosonni rooba Amaazoon bakka jireenya namoota miliyoona 35 fi mukkeen biliyoonotaati. Kana malees bakki jireenya sanyii ilbiisota miliyoona 2.5 fi namoota durii kaasee bosonicha keessa jiraatan miliyoona 2.6 of keessatti qabateedha. Bosonni Amaazoon yeroo ammaa kana barbadaa'aa kan jiru yoo ta'u Biraazil deeggarsa ibidda kana dhaamsuuf gargaaru addunyaa irraa fudhachuuf qophii ta'uu isii beeksifte. Lammiileen Afrikaa kibbaa raajii hojjetan. Hajji bara kana akka lakkoofsa hijiraatti hajji waggaa 1440 yookaan akka lakkoofsa faranjiitti hajji bara 2019 torban darban kana raawwatamee lammiileen Afrikaa kibbaa ollaa hujjaaja tokko ta'an raajii jabaa hojjechuun dinqisiifannaa namoota hedduu argatan. Namni lammii Afrikaa kibbaa ta'e tokko ajaja rabbii isaa fudhachuun islaamummaa isaa 5 guuttachuuf hajjiidhaaf Afrikaa kibbaa irraa ka'ee gara Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti imaluun musliimoota lakkoofsi isaanii miliyoona 2 oliitti lakkaa'aman waliin sirna hajjii gaggeessuudhaan islaamummaa isaa 5 guuttatee adeemsa hajjii raawwatee yeroo gara biyya isaa Afrikaa kibbaa deebi'u olloonni isaa raajii hojjechuun isa eegan. Namni kun yeroo biyya isaatti galee mana isaa dhaqu manni isaa yeroo baatii tokko hin geenne keessatti jijjiiramee mana nama biraa fakkaatee isa eege. Dallaa irraa kaasee manni guutuun haaromfamee meeshaaleen manaa guutuun moofaan baafamanii haarawaan bakka buufamanii hanga abbaan manichaa dogongoraan mana nama biraa dhufee jedhee gaafii itti ta'utti jijjiirame. Sana booda olloonni itti bahanii kun haqa akka ollaatti walirraa qabnu jechuun ollaa isaanii kana gammachiisuun dinqisiifannaa guddaa rabbii fi nama biraas horatan. Abbaan manaa kiyyaa humnaa ol na jaalataa sababa jedhuun dubartiin hiikaa raawwachuuf mana murtiitti dhiyaatte. Emeeritoota Araba Gamtoomaniitti abbaan manaa kiyya humnaa ol na jaalataa sababa jedhuun dubartiin hiikaa raawwachuuf mana murtiitti dhiyaatte baay'oota ajaa'ibsiifte. Warreen bultii ijaarratan jidduutti jireenya bareedaa fi gammachuu qabu akka jiraatuuf wal jaalachuu fi waliif yaaduun barbaachisaadha.
haa ta'uutii nama ta'ee kan hin dogongorre waan hin jirreef jireenya keessatti rakkinoonni garagaraa uumamuu danda'u. Jireenya keessatti waliigaluun yoo hin dandeenye mariidhaan furatu, yoo dadhabame ammoo jaarsa biyyaa itti yaafatu. Kanarra kan darbee gara mana murtii deemuun waliigaltee gaa'ila isaanii diiguun hiikaa raawwatu. Torbee kana ammoo oduun gara Imireetota Araba Gamtoomaniin dhaga'amu ammoo kana irraa adda. Abbaan manaa kiyyaa humnaa ol na jaalata saba jedhuun dubartiin hiikaa raawwachuuf mana murtiitti dhiyaachuu ishii oduu ajaa'ibaa ta'eera. Mana murtiitti dhiyaachuun ergaa bultii ijaarannee waggaa tokko guuteera, garuu guyyaa tokko natti dheekkamee hin beeku, naan hin mormu, waan an jedheen mara ni raawwata, kunuunsa hammaan ol ta'e waan jaalalaaf ta'u na dhorkateera jechuun komii ishee abbootii murtii hubachiifteetti. Kana waan ta'eef mana murtii raawwii hiikaa akkanaaf raawwatu jechuun gaafatteerti. Taa'ichatti kan rifatee abbaan manaa dubartii kanaa waan haati manaa isaa ibsite kana hunda kanan taasiseef isheef abbaa manaa gaarii ta'uu fi jireenya keenya gara fuula duraa bareedaa akka ta'uuf jedheen jechuun abbaa murtiitti yaada isaa ibsateera. Haa ta'uutii dubartiin kun haala isheen dhimmoota kana ilaalte dogongora waan ta'eef manni murtii himata ishee kufaa taasiseera. Abbootiin murtii mormii isaanii dhageeffatanii rakkina isaan gidduutti uumame mariin akka furatan hubachiisuun gaggeessaniiru. Maddi oduu Odiit Seentiraal. Egaan hordoftoota keenyaa oduun guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma sagantaa keenyaa hafan biroo waliin turtii gaarii. AGM 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 Calaqqee sirna gadaa hundee walqixxummaa madda diimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateete kan malkaa malkaata hundee kushii irraa AGM Richie Dubbata AGM AGM Media ummata Raja Afrika argaa fi dhageetti odeeffannoo haqaa dhaabbata ummata ohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburee maqaa AGM 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 ummatarraa ummataaf